Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa. Egaa markee fi beesiin akka walitti bu'anii jiranii dumti keessaniyyuu ni beektu jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e Efreem obboleessi Abiraamii isaan araarsuudhaa fi buttaa jiraadha guyyaa har'aa dhufeetoo jira jedhee jechuudha. Akka isaan adda ba'anii hin barbaadu. Waliidhaan karaa fagoo akka deemanidha ta'uu hin qabu jedhee jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e lachan isaaniiyyuu waameetoo jira. Uumee wanta ta'ee wanta jiru waliin haasofnaa jedhee jechuudha. Ishiin dursitee gaafa ishiin dhuftu wal argine hin beeknu maal erga jedheenii booddee markee faan erga taate baay'ee sitti bareedeera sitti toleera jennaani. Maqaa kana dhaga'uu hin barbaadu siruma isaayyuu na jibbisiiseera olla jedheetoo jira hin fedhu jettee jechuudha. Sana booda maal jechuu barbaadde akkas hin jedhamu jennaani bakka akkasumattidhaan hin fedhu garuu maaliifidha kan na barbaadde jetteen jechuudha. Aayee anisuma sin ta'aa jirtan argeenanidhaan akkasiin adda baatanii hin barbaadu. Waliidhaanii akkasiin karaa dheeraa deemtan hin barbaada. Waggaa 5 waggaa 20 bara dulluma keessanii waggaa tokko keessatti ganaa walitti bu'uu maaltu fidee jedhe jechuudha. Yeroo inni dhufutti osoo inni jiraatti beekera ta'e ani iddoo kana hin dhufun tureeyyuu maaliif na waamtee waan na waamteef na taasise malee safaanaa hin barbaachisu jennaani ani sila inni na waamefanii dhufee jedheen jechuudha. Yeroo kanatti jecha walitti deddeebisuu jalqaban jechuudha. Akkamaas ofti intalli wanta boru deebisee mana tokkotti iddoo tokkotti nama fidu hin beekan. Namni tokko gaafa nama tokko faana walitti bu'ee jechuudha. Waa qoxxobachuu jechasaa hambifachuu qaba malee akka barbaadetti jechuudha. Maalii dhuga dubbachuudhaaf hinde akka horii okaa gannaa nyaatee wanni of keessaa wanni godhutti mee of keessaa gadi baasaa jirti intalli. Dhuga dubbachuudhaaf markee jechuun nama ajaa'ibaati. Isa dhugaan siin jedha baay'ee nama dinqidha jechuudha. Yeroo tokko immoo hundumti keessaniyyuu gaafa yuutuubii hojjettanii kallattiilee garaagaraadhaan jechuudha. Namni immoo walitti aqanaabbares waan baay'ee gochuu danda'a jechuudha. Si galee inni jireenya mataa isaatii dhiisetii jireenya roottaa faanaayyuu akkatti inni dabarsaa ture roottaa akkamitti akka inni gorsaa ture ni beektaa jechuudha. Si faanas akkam akka ta'aa ture ni beektaa jechuudha. Si gammachiisuu irraatiin kan ka'e si abdachuu irraatiidhaan kan ka'e ati isa yeroo gaarii waliin dabarsitan sana isa sii ta'e sana akkamitti dagattee guyyoonni si faana wal baree guyyaa badiisaa guyyaa abaaramaadha jetta. Xinnuma ishiillee dogoggortee illee na wajjin waan gaarii natti agarsiisteettan jedhu namni guyyaa tokko daqiiqaa tokkoof waan gaarii naa oolteettan jenneen jechuudha. Mul'achi goote ati inni jajjitaa inni ejjitaa osoo ati argaarra wajjin hin ciiftuun si arge jetteen jechuudha. Innumti suura sana sitti fide maal yaadee sitti fide yaaddeettaa suurri sun maaliif dhufee jetteetti fudhatteettaa qalbeeffattee seeraan gaafatteettaa yaadaan gaafatteettaa markee kuni maalidha ana faana jireenya eegalteetti erga ana faana jireenya eegalte immoo kuni maalidha anaaf si gargar baasuuf immoo dhuguma wanta kana keessa jirta jettee itti dubbatteettaa inni jireenya koo kaleessaati kaleessa kan darbedha inni kunidhaan si'in sin dhibu kanaafiyyuu si faana karaa haaraa eegaleera siin jedhe sitti meetoo jira jechuudha. Maa jechuudha yuutuubii irratti akkasitti naasa'uun inni immoo akeekkachiisatti laateetoo jira jechuudha. Sababa keetiidhaan wanti tokko narra gaheera taanaan ani ati akka daa'ima taate sirriitti nan amma si argaa jira si baraa ta'u jira hin guddanne ganaati cuuceedha. Ani garuu otoo akka arrabni kee dubbatuu fi akka arrabni kee jedhu sammuun kee ta'eera ta'ee baay'ee gaariidha ture. Ati gana xiqqoodhaanaani isa immoo ganaa yeroon kiristaanaadhaaf sitti fidu in argita sammuun koo guddachuu jechuudha. Guddachuu jechuun heerumanii dhaluu jechuudha. Maal haasoftiin intalli dhugaa dubbachuudhaaf
waan godhu dhabe dhugaan siniin jedha. Baay'ee rukuchuu barbaadee dha'uu barbaadee jechuudha. Na wayini maal godhe egaa dhugaan siniin jedhena gadbachuudhaaf tumuu ture iyyuu sirraa leenjitu jechuudha. Akkamitti akkaasuutu obboloota koo waan argan akkoo haasa'uun jechuudha. Hiriyaa ofiitti hiriyaa qabatan wajjiniin waan baay'ee haasa'uun sirrii miti. Gaaf tokko miidham jechuudha. Ganaa amma karaa isheetiin immoo ammas immoo boruun immoo argitu dargaggeessa bira gottottee fiddeet immoo akeekkachiisa immoo itti laatte jechuudha. Innis immoo ganaa immoo dubartii biraa fidachu amala isaaniitu immoo waan ta'eef jechuudha. Taa'anii wal tasgabbeessanii waliin haasa'u immoo ganaa walitti dhaadachuutu caala. Ijoo jireenyuma lafa kanarraa shammamiitidha kan qabnu mee nagaa buustanii waliin jiraattan tasgabbooftanii seexanaaf karaa banuudhaan bara kana keessatti seexanni kan ishiin kaatee jirtu tokko jettee gaa'elatti hiriyaa firiyaa gargar baasuudha siniin jeen sinii galuu dide ishee akkam ta'an maal goon waan goon wallaalleem isa dhugaa naa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii aree jechuudha. Na irraa fagaadha hiriyoota koo kan taatanis namni tokko akka waa'ee kanaa natti hin kaasne yoo sinii danda'ameera ta'e ishee faana iyyuu waliin quunnamina hin barbaachisu jedhee jechuudha. Innaa darbatee ati jireenya koo keessa akkatti baate jedheeni biraa deeme jechuudha. Achi immoo gadi jettee gombifamtee ni boochee turte jechuudha. Maaliif nama nu balleessaasaa tasgabbeessi kaasuu ta'e akkamitti taa'ee dhugaa namni mee simmeetii sana keessatti waan tokko masii deebisuu hin danda'u. Bulee turee rafee ka'eetidha malee jechuudha. Naa gaariin goone garuu ijoolleen buttaa jira dhugaa dubbachuudhaaf maal akka ta'e hin beeku. Hundi isaanii waca hundi isaanii rakkoo keessa jiru. Hundi isaanii immoo sababa gaa'elaatiin. Mee nama sababa gaa'elaatiin jechuudha dhukee walirraan kaafne buttaa jiraa ta'e nu himame hundi ishee jechuudha. Amma fakkeenyaaf kinoo Efreemimti kunillee beezii jedhamti miti ishiinis ishii faanallee walloleetoo jira jechuudha. Inni ganaa dhaqee gaasheetti mateera gaashee ganaa naa dhaqaa jedhe. Maaluma keessaayyuu garuu markeen baay'ee naa gaddisiise dhugaa dubbachuudhaaf. Markee yaada qaba qalbii qaba baqaa nama gorsuu beekaa nama jabeessuu beekaa. Itti gadi nagiin dhugaan siin jedhan tananana malabboo beesuma aamu. Inti akkam taatee ani dhaabadhe akka dhaggeeffadhu akka ni dhaggeeffatetti